Uggura sochii galgalaaf labsame diduudhaan White House gama keessa bakka Lafayette Square Park jedhamu dhaabachuudhaan dhaadannoolee dhageessisaa turan. United States keessatti sababaa dhukkuba COVID-19 rakkoon dinagdee mudate boodarra immoo hiriirri mormii biyyattii keessatti hammaatus Washington DC dabalatee kutaalee kutaa kaleessa filannoo keessatti geggeessame bakka prasdaantii Traampii filannoo sadaasaa keessatti danqaan siyaasaa isaan mudatuuf jiru raasee jira. Dimookiraatichi Joo Baayiden kaadhimummaa paartii isaanii argachuuf jiru madaa biyyattii fayyisuuf illee kaleessa waadaa seenanii jiran. Deeggaraa kan ta'an jiraataan Rood Aayilaand tokko akka jedhanitti filannoon kun prasdaantii Traampii kan itti injifatamanii jedhan. Being able to come out here this morning and fill in a circle har'a ganama asitti argamee maqaa nama kabajaa biyya kanaa bakkatti akka deebisuuf pirezidantummaa fuulleetti mallattoo kaa'uun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Magaalaalee hedduu keessatti uggura sa'aa kaa'uu dabalatee Trump seera dhablummaa jiru sirreessuuf waraana United States nan bobbaasa jechuun dhaadatan akkaataa poolisiin Flooyidin itti qabee garuu qeeqaniiru. My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. Bulchiinsi koo Joorjiif maatiinsaa murtii haqaa akka argataniif cicha guutuu qaba jedhan. Malee Trump qeeqxota isaaniin irratti fuulleffatame aariin du'u Flooyid irraan ka'es mallattoo qabbanaa'uun agarsiifne. Pireezidaantii United States Donald Trump gumii paartii isaanii Riippaabilikaanotaa isa baranaa kan North Carolina keessatti gaggeeffamuuf ture iddoo biraatti ka dabarsuuf jiran ta'uu kibxata kaleessaa ibsanii jiru. Kunis bulchaan kutaa sanaa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura walgahii gurguddaarra kaa'ame hin kaasuu jechuu isaaniin ta'uu dubbataniiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaa laaboraatoorii namoota 4,120 sa'aatiilee darban 24tti gaggeeffameen namoonni 142 dhukkuba koovidiin qabamuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa federaalaa kan Itoophiyaa feesbuukii ofiirratti beeksisee jira. Walumaa gala biyyattii keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,486 ga'e. Kanneen vaayirasiin kun haaraa isaan qabe 142 kana keessa 85 dhiira 57 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii immoo 7 hanga 78 gidduu ta'uun ibsameera. Kana malees 140 lammiiwwan Itoophiyaa tokko immoo lammii Jibuutii kan biraa tokko immoo lammii Poortugaal ta'uun beekameera. Namoonni haaraa qabaman jedhaman kun 126 Finfinnee keessa 2 bulchiisa naannoo Affaar keessa 7 Oromiyaa keessa 6 bulchiisa naannoo Amaaraa keessa 1 immoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa ka jiraatan ta'uu fi sa'aatiilee darban 24 keessatti immoo koronaadhaan kan du'an lammiiwwan Itoophiyaa 3 ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Qoraariit keessatti namoonni hiriira mormii ba'an kanneen 150 caalan guyyaa 2 keessatti hidhamu jiraattonni VOA'f ibsanii jiru. Waggaa 7 caalaa kan ture hirphii lafa keenya gadhiifnee baanee nuuf kennamu lafti dheedichaa nuuf qophaa'u akkasumas bifa haaraan magaalaalee gurmeessuu keessatti waajirri bulchiisa
busaa sadarkaa hamaarra akka jiru ibsameera. Baatii adoolessa darbee kaasee namoonni 400,000 dhukkuba busaan qabamuu Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa kan bulchiisa naannoo Amaaraatti waltaasiftuun kutaa ittisa dhukkuba busaa aadde Maastawaal Warquu jechuu isaanii Asteer Misgaanaaw gabaastee jirti. Oduun keenya kanuma. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii fi Meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Itoophiyaan gabaasa Amnesty International rakkoo mirga namaa isii irratti baase dharaaf dhugaa isii qorachuu jirraetti. Tan ammoo akka jecha hooggantuu abbaa alangaa addaa Itoophiyaa aadde Adaanech Habeebeetti faayidaa lammiitiif jecha qoratan. Muktaa Jamaalitti erge. Gabaasa dhiittaa mirga namaa Amnesty International Oromiyaa keessatti godina Gujiitti raawwate jedheetiniin baaseen wal qabate qulqulleessuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha manni abbaa alangaa federaalaa kan inni ibse. Hooggantuu mana abbaa alangaa federaalaa aadde Adaanech Habeebee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti taateleen gabaasa san keessatti eeramaniitiin jedhan dhugaa fi sobni isaa qabatamaan akkaataa qoratamu irratti hojjetamaatiin jira jechuudhaan dubbatan. Aadde Adaanech raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ol'aantummaan seeraa fi eegumsi mirga namoomaa kan tikfamu dhimma gabaasaa qofaaf osoo hin ta'in dantaa lammiilee biyyattiif kan jedhan gabaasa kana walabummaadhaan adda baasanii dhugaaf dharasaa qulqulleessuuf irratti hojjetama jedhan. Raawwatameera hin jalqaba. Raawwatameera mootaan akkamitti raawwatame? Maaltu ture yeroo sanatti? Akka waliigalaatti san booda waa'ee madaallii mirga dhala namummaa wajjin walitti fidnee sarbamuu mirga dhala namummaati moo miti? Kan jedhu konkuluuziiniin sun madaallii mataasaa qaba waan ittiin jedhamu malee yakki rakkoon naannoo san hin turre rakkoon akka naannoo lachuu jiru hin garuu immoo madaallii saniin akkamitti raawwatame kamtu raawwatame kamtu raawwatamne dhugummaan ragaa saniin booda immoo baatee ragaa kennituun dhaabbata kana eenyu akka ta'ee fi maalirraa ka'anii akka kaan isaan nuufillee ragaa nu kennu innee yaadnoo dhugaa ta'e. Kana laallee bakka dhugummaan isaa madaallii hundaanuu kana guutu odoo sarbamuu kanarraa kaan dhugaa barbaachisaanaan akkuma isaanii bilbila irraa kaanee konkuluuziinii irra ga'uun sirriidha jennee tooyyaan. Kanaafuu yeroo hammamii keessatti waan kun raawwachuu danda'a jettanii yaaddanii rakkoolee danqaalee amma kaastan kana. Har'a jalqabnee miti gabaasni isaanii odoon bahin jalqabne waan ta'eef yeroo torban irra lakkaa'amu malee kana booda wanta ji'ootatti lakkoofnu miti kan ta'u rakkoodhuma isaa wajjinu torban nu fuulduraa jiran keessatti torban 2-3 keessatti xumurre hin baana tiimiin qorannaa kanatti bobba'ee ture hojichumarra waan jiruuf. Aadde Adaanech akka jedhanitti manni abbaa alangaa federaalaa qorannaa kana gadi fageennaan dharaa fi dhugaa isaa erga addaan baasee booda dhugaa taanaaniin akkaataa tarkaanfiilee fudhatee sirreessu irratti kan hojjetu yoo kan soba ta'u yookaan ammoo ukukkubsabeetiniin kan himame yoo ta'e Amnesty International gabaasasaa akka sirreessu gaafanna jedhan. Maalumaafuu dhumni gabaasa kanaa erga qindaa'eetiniin dhumee booda ummataaf kan beeksifamu ta'uu aadde Adaanech Habeebee hooggantuun mana abbaa alangaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Ameerikaan dhiyootan hiriiratti jirti. Hiriir guyyaa 8 wal gulmiyaa'uu jira. Poolisiin humni qabdu dhuunfeeti nam tolchuu na dhaabbattu sanyiin nam jibbuullee na dhaabbatu jecha nami hiriiratti ba'e. Hiriir kanaan miidiyaa irraa wanne mul'ata. Jeequmsaaf saamicha. Taatullee nami hedduun jeequmsaan keessa hin jiru. Tujubeen nutti himi. Poolisiin adii Minneapolis keessatti morma obboleessa isaarra dhaabbachuun boodarras lubbuun isaa ba'e obboleessi Joorji Flooyid bakka obboleessa isaa irratti kun raawwatametti sirna yaadannoo qophaa'e irratti argamuudhaan erga du'uu isaatii nagaan boora'uun babal'ataa adeeme ilaalchisuun tasgabbiif nageenya akka bu'u waamicha dabarseera. Let's switch it up, y'all. Let's switch it up.
erga aduun booda saamichaaf qabeenyaa mancaasuudhaan gara hookaraatti jijjiirame. Garuu hiriirri mormii guutuu biyyattii keessatti nagaaf tokkummaadhaan geggeessamaa ture. Black people in this country have never had equal protection under the law. Never. When my adult children go out in the streets wearing a hoodie, I don't have any fear for them. Uummati gurraachaa biyya kana keessatti seeraan takkaa eegumsa qixxee ta'e argatee hin beeku. Ijoolleen koo ga'eessota ta'an yoo shurraaba mataa isaanii haguugu uffatanii ba'an an sodaan qabu. Haati as jirtu garuu ijoollee seef yaaddofti. Yoo ijoollee gurraachaa ta'an keessumaa dhiironni gurraacha ta'an kun sirrii miti. Kan haqaas miti jedhan. Hookkara kaasuu mannaa hiriirtonni mormii hedduun mala ittiin loogiin sanyiin kun dhabamu mala dhahaa jiran. Ogeessa seeraa akka ta'an maatmaanik teeksaas irraa hiriirtota mormii hidhamaniif maallaqa tuun gaafatin tola dhaabataniif ilmi isaanii muuxannoo ofiisaa sochii kana deeggaruuf akka itti gargaaramu barbaadu. If you look at the civil rights movement, people did for the movement what they had the best capacity to do. Some people were feeding everybody as they were planning the movement because yoo sochii mirga namaa laalte uummati sochii sana deeggaruuf waan danda'an mara godhan. Namoonni kan ennaa isaan sochii kana karoorsan nyaata dhiyeessaafii turan. Kaan immoo wangeela lallabaa turan. Namoonni kaan immoo waa hedduu godhaniiru. Biyya kiristaanaati jedhame kana keessatti amalli waaqayyoo akka jal'ate mul'atu ta'e. Ijoollee dhiiraa gurraacha lama qabaa jalqaba kanan isaan barsiise waaqayyo murtii qajeelaa murteessuu isaati jedhan. Hiriirtonni hookkaraan ala sagalee isaanii dhageessisuu fedhan kaayyoo hiriira kanaa ibsuuf rakkataa jiran. Baay'een akka jedhanitti hacuuccaaf aarii kurna hedduuf turetu sochii seenaa Ameerikaa keessatti gara hookkaraatti geessame kana akka inni uumamu taasise jedhan. Dhimmoota hedduu kan waliigalaati. Dhimma caasaa barnootaa kan mana jireenyaa murtii haqaa yoo ta'an erga biyyattiin uumamtee qabee adda addummaa uummata gurraachaa jirutu kana fide. Dhimmootiin waliigalaa garuu furmaata argachuuf yeroo fudhata. Gama biraan qeeqxoonni akka jedhanitti prasdaantii Tiraamp ennaa isaan miilaan deemanii gara waldaa kiristaanaa dhaqan humnootiin nagaa eegsisan hiriirtota mormii bittimsuun isaanii hawaasa haqa barbaadu akkasumas araara buusuuf uummata Oromoo biratti fudhatame hin qabne jedhu. Wanti biyya keenya keessatti dhaga'amaa jiru waanuma nama gaddisiisu waan garaallee nama nyaatu gamatiif baati badhaasaa gamanaa isaatti tolasaa naan gaddaa nyaatu. Uummata Oromoo gadduunis baay'ee garaa nama nyaata. Silaa uummanni keenya wal dhagee
mari'ataan gawwaan qabu jedhu mari'ataniitu dhaloota hoogganuu kun immoo kanarra nuun taane waan kun darbaa dabarre ammasinuma jira. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Galataa Fiqaaduu gama isaaniitiin oduuwwan ajjechaa gamaaf gamanaa dhaga'aman kan gurra namaatti hin tolle jedhan rakkooleen kunneen dhiibbaa isaan geessisanis haala kanaan kan ibsan. Haalli gara bixa Oromiyaaf gara kibbaa Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti wantoota dhageenyu baay'ee keessa jiraachuuf turu dhaga'uuf baay'ee kan nama rifaasisudha baay'een isaa. Oduu akkasii dhaga'uun dhiibbaan inni qabu dhiibbaa baay'eedha. Keessumaatii siyaasa biyya kanaa kana keessatti yeroo ilaallu baay'een isaa wantootni amma godhaman kun kan amma godhamanii darban yookaas immoo wantoota amma raawwatamanii darban qofa utuu hin taane iji isaanii boru kan mul'atu har'a kan hin argamne. Akkuma kan ammoo arras kan argaman arras jireenya namoota irratti dhiibbaa kan geessisantu jiru. Kanaaf siyaasa saba kanaattis haa ta'u jiruuf jireenya hawaasa keenyaattis rakkoo gurguddaa kan inni lafa kaa'ee darbutu jira. Rakkoo xiinsammuu caalaa baay'ee rakkoo guddaadha kan inni fidaa jiru. Namni sodaa keessa jiraatu waa'ee jireenya isaa ta'e akkamiin akka inni yaadu waa'ee ijoollee isaa ta'e akkamiin akka inni yaadu baay'ee nama hundumaa jalaatti waan tokkote miti. Waqtiin kuni hawaasa keenyaaf waqtii baay'ee murteessaadha. Inni qonnaan bulaan yeroo inni itti waa'ee jireenya isaa kana waggaatti jiraatu yeroo inni itti tooreffatu yeroo inni itti hojjetatu keessa jira. Rakkoo jiraachuu dhiisuutti dabalatee namni boorillee akkamiin akka maatii isaa geggeeffatu boorillee akkamiin akka dhala isaa mana barumsaatti ergu keessatti rakkoo guddaadha kan isaan. Echamara wata mai kana gabatin international news pass sun moral kaudan da eegatanii dhimma isaa maaliif saba kanatti hin dhiisu namni maaliif sabi kun deebi'ee miidhama inni kun iddoo an sabaafin hojjedha jedha inni kaan isaan sabaafin hojjedha jedha sabni hin hojjennaaf jedhan kunoo gidduutti dama camee gidduutti miidhame kana oolchuudhaaf qaami kamiyyuu dhuguma biyya kana jaallata taanaan saba kana jaallata taanaan taa'ee mari'atee badiirra utuu hin ta'in kallattii tooraa qabachuutu irra jirarraa kan hafe kan kana fadu qaami biyya geggeessus gadi taa'ee uummataa wajjin mari'atee waan uummata fayyadu waan uummati na baasa jedhu irratti walii galanii ennaa hojjechuudhaa baatan akka amma deemamu kanatti booddee baay'ee rakkoodha. Waan jiru tokkoof tokkodha. Waan isaa immoo mari'achuu qofadha. Mareedhaanitti biyyi ijaaramti. Oromoon adda addaa waan dhaabu malee itti dhufee ta'ee mari'atee immoo furmaata dhabu. Kanaaf qaamni hundumtuu qaamni mootummaas qaamni lolaas qaamni hawaasa.
normal ilaalamaa jira amma yeroo ammaa kana wanti nama gaddisiisu sagan nageenyi namootaa nageenyi lammiilee hangafa ta'utu irra jiraata kanaaf ammas wanti godhamuun irra jiraatu nageenya kana yookaas immoo security kana iddootti eeguudhaaf ammas fedhii siyaasaa kan nageenya hawaasaa giddu galeeffate nu barbaachisa inni kun qaroomina siyaasa keenyaa mirkaneessa kallattii kamiin yoo ilaalle jechuudha kanarraa amma mootummaan sagaraagaraa kan inni kennaa jiru alaa wanta kana baay'ee kan dabalaa deeman agarsiiseef ammas hawaasni maal barbaada fedhiinsa inni guddaan yeroo kana maalidha jennee fedhii siyaasaa qabnu amma security hawaasa keenyaa wajjin waliin madaalchisnetti nageenya kana argamsiisuun baay'ee murteessaadha. Walabaaruun baay'ee rakkoo jiru maqsuu hin danda'u. Mootummaan dantaa siyaasaa qabu yoo jiraatu akkuma kanatti jarmiyaaleen siyaasaa kaayyoo siyaasaa galmaa geessifachuudhaaf deeman yoo jiraatu wanti gochuun irra jiraatu hundumtuu fedhii siyaasa keenyaa fedhii hawaasa keenyaa wal madaalchisuu danda'u irra jiraataadha. Mootummaan ariitiidhaan wanta amma international amnesty baayisanis qorannoo keessa galee qoratee deebisee paartileen siyaasaa biireensi socho'an waliin duwwiitii lammiilee baraaruu dandeenyanii dursa kennuu qaban. Ajjecha lammiileetiin duwwiitii lammiileetiin bu'aan siyaasaa argamu tokko illee hin jiru biyya keessatti. Duuti ajjecha lammiileetti raawwatamaa jiru qaama kamiin haa ta'u eenyu haa ta'u ariitiidhaan hin dhaabbanne taanaan uummanni miidhatti bahee mirga isaa mormuu itti ce'uu danda'a. Abaluuta ajjeessee dhiisanii mootummaanis akka mootummaa itti gaafatamummaa isaa fudhatee rakkina jiru seeran qoratee qaamota kana kan raawwatan seeratti dhiyeessee haqa uummanni barbaadu kana uummataaf kennuu qaba kan jedhu yaadan qaba. Gaafii uummataa tokko lama jedhee deebisuu qaba. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Laboraatooriin vaayirasii koronaatiin qoratan booran yaabalootti bananii hojiitti jirti. Guyyaatti nam 288 qorachuun danda'an. Akka itti aanan itti gaafatamaa qajeelcha. Fayyaa godina Booranaa Abbi Moluu Diimaa jedhetti galma daawwitiin nu erge. Qajeelchi fayyaa akka godina Booranaa akka beeksisetti laboraatooriin dhibee koronaa warra qabame adda baasuuf ta'u kun al tokkotti saamuda 96 guyyaatti ammoo kan nama 288 adda baasuun qorachuu danda'a. Obbo Moluu Diimaa itti aanaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati. Jiddu goleessi laboraatoorii dhibee koovidii akka magaalaa Yaabalootti banamuu fi gaafachaa ture millees hawaasillee saaxilama waan ta'eef namni baay'een keenya irraa osoo qoratamiin hawaasaa dhiyeeffamaa jiru gaafii hawaasaa ta'e. Gaafii kana ammoo biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa qaama jiru waliin taatee maashin barbaachisu kennitee nuyi iddoo Yaaballoo oriijinaal beekamtii laboraatoorii keessatti iddoo qopheessuudhaan maashin kanas ogeessa leenjisuudhaan guyyaa kaleessaa ifatti hojii jalqabee jira. Maashinni kun yaa'u yeroo tokkotti sa'aatii 5 keessatti riizaaltii 96 nu baasuu danda'a. Kanaaf akka durii mooyyalee isaatti fuunee adaamma geessinee baasii garaagaraatiif baasii qofa sun ta'inuu yeroo akkasumas dadhabbii suniif bu'aa bayii adda addaa nurra hambisee eegallee hojjechaa jira jecha. Obbo Moluu Diimaa laaboraatoorii kanaaf humna namaa dabalatee wanti kan guutameefii jira jechuun dubbatu. Amma wanti waan kanaaf barbaachisu lamaadha. Tokko nam saampilii guuru. Saampilii bakka adda addaa deemee kan guuruudha. Kan ogeessi Austraaliyaa mooyyalee gubbaaf leenjee jira. Austraaliyaa walloo leenjee jira. Samuudiin guuram jecha. Qaaf samuudii guuramee veterinerii laaboraatoorii kanaatti ammoo saampiliitti hojjetama. Saampilii kana gammaa ogeessi lamaan nu leenjee. Ogeessi leenjee warra itti irra dhufanii gahumsi isaanii biyya sadii keessatti ilaalamee ammas waan barbaachisaa guutaniif rikomendeeshinii barbaachisaa waan guutaniif akka itti godhamee jira. Agammaa guyyaa irraatti keelii naannoo 36 hojjennee jira sammuu nama kwaarantaayinii ta'anirra. Kanaafuu jiraa fi ogeessi agijaa qopheessinee jira. Jaan kun leenjee saayikilii yookaan termii akka hojjetan godhuuf qophii gubbaa jiranis. Obbo Moluun laaboraatoorii kana hospitaala Mooyyaalee jiru keessatti sababa hin dhaabamneef yoo ibsan meeshaan laaboraatoorii beelladaa magaalaa Yaaballootti jiru dhimma kanaaf akka oolu waan ta'eef laaboraatoorii kun magaalaa Yaaballoo keessatti hundaa'ee jedhan. Dr. Alii Galgaloo meedikaal direekteriin hospitaala Mooyyaalee laaboraatooriin kun hojii jalqabuun hojii nuuf salphisaa jedhan. Keessumaa godaantonni seeraan alaa biyyoota ollaarraa gara biyyaatti deebifamaa jiran qorannaa waan barbaadaniif nuuf kun oduu dansaadha jedhu. Bu'aan isaa baay'ee guddaadha. Armaan dura namoonni baay'een daangaa gama keenyaallee ofii isaaniitti embaasiin dubbatanii kan argamu jira. Ofii isaatii daangaa cabsee namoonni naannoo kana dhufu jira. Tajaajila qorannoo kennu baay'ee rakkachaa turre. Kiiloomeetira baay'ee deemamu. Guyyaa 4 rizaaltiin guyyaa 7 dhaqqabaa ture. Kanaaf amma yoo ilaalle ammoo Yaabelloo kiiloomeetirii 200 fi Mooyyalee irra. Kanaaf sa'aatii barbaadametti ergamee godina sisteemii tokko keessa waan jirruuf yeroo gabaabaatti tajaajila sana argatanii ba'u jechuudha. Kanaan otoo jiru godina Booranaa keessaa hospitaalli tajaajila kanaaf qophaa'e hospitaala Mooyyalee qofa.
Guddinaaleen keenya immoo aanaa 14 qaba. Aanaa 14 keessaa aanaa suruphaa aanaa jedhamu dhukkubsataan tokko argamee hospitaala Moyyalee dhufee jira jechuudha. Erga hospitaala Moyyalee dhufee torbee 2 ture bultii 21 nabira ture tajaajilli barbaachisaan kennameefi qorannoon alla nageeggeeffameefi qorannoon dhuma naannoo hospitaala magaalaa Yaabellootti tajaajilli qorannoo haaraa dhaabameen isaan tajaajila kennamee ergine jira jechuudha. Amma dhukkubsataan nabira ture sun galata waaqaa fayyee ba'ee jira jechuudha. Dr. Alii fi obbo Maluu Diimaa kanaan dura saamudi Mooyyaalee fuudhamee Adaamaatti ilaalamaa ture sirumaa badaa akka ture eeranii amma jiraattonni naannoo meeshaa kanatti dhimma ba'uun akka of qorachiisan dhukkuba kanarraas akka of eegan yaadachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Taardataan umta boriitii waldachaa nagaa keessanuu bula jenna nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an Ansoraa Lafeeti. The Voice of America. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።